Ummanni Oromoo naannoo sanitti seenaan isaanii akkuma ummata Kuushiitii fi Khaanitti warra gartee amata kuma hodhan gayu ummata kabajamaa ummata ulfaata ummata maalummaa ifiitti boon akkana dhaabbatee mul'atan kana dhaabbatee kamataa gadin cabsan Ambiti biraa isa fakkaatuudhaaf isatti gosa galuudhaaf kadhatu jecha nama akkanaa ture ummanni Oromoo. Amma mee walaloo xiqqoo Sheekh Bakriin waan kanarraa dubbateen isni hima. Hinnigee wal filataan ji'inii hanummaan itti seeneen tuqamu akkasitti namni ambaa kadhataa isaaf ilma tahee makamuu jira. Ummata hagana gartee jabaatee hagana sodaatamee hagana kabajamee hagana ifiin boonee namnilleen aboo ilma isinii haa taanu isin haa fakkaannu je'ee itti seenaa ture jecha odoo akkaarraan ta'in. Odoo Misra biyya keenya hin dhufin duratti ummanni keenya akkami jiraataa ture. Ummanni keenya akkumaan jedhetti abbaa biyyaa khasirna gadaa yookiin demokraasiitiin buluu jecha. Abbaa gadaa pirezidantii caffee paarlaamaa raabaadorii supreme courtii akkas qaba. Ummanni qobsuma bahaarqee kuni akka lamattiif bulchu. Tokko confederationii ummanni hundi walitti qabamee bakka odaa bultum jedhamtutti waan ni qabaachuu ture caffee qabaachuu ture. Caffeen kuni federeeshinii fi hunda keenyaati. Kophattis autonomii qabaachuu turan. Fakkeenyaaf ummanni gartee caffeen bultumtuun maal dalagdi seera baafti seera tumti. Waan akka dhimma lolaatii fi kanaas ni murteessiti. Yoo diinni itti ka'e waraana irratti diina bobbaafti diina labsiti. Falmiin yoo gosa lama idduu jiraatte kanallee karaa haqaatiin idduu laaltee murteessiti. Akkasumatti illee tasgabbii fi nagaa buuftii jechaadha dalagaan isii tan. Amma gaa Oromoon bahaa hundi bakka takka taatee federeeshinii taatee caffee odaa bultumitti qabdii jenna. Haa ta'u malee caffee biraatiis qabaachaati turte. Fakkeenyaaf ituun har'a qorqoratti caffee kophaa qabdi ha ituu qofaati jecha. Aniyya immoo burqaa tirtiratti caffee qaba ha aniyyaa qofa jecha. Afran qalloon immoo watari qaba kanuma afran qalloo qofa jecha. Hammoo hunda isaanii qaate odaa bultu ni beekan. So kophattis autonomii ni qaban akka confederationittis odaa bultumsan qabanii akkasitti wal bulchaa turanii jecha namni keenya nama ifii filateeti jecha. Ummanni isaan filatan kuni filmaanni medaalli filmaataa maali? Ani gabbataa ta'ee fi dheeraa gabaabaa ta'ee fi abaluu ta'e hin jaan. Haduraa nama gartee dubbii beeku, haseera beeku, hagartee dubbatee ofirraa buqqisu, nama san amansiisuu danda'u, nama dubbataa jecha oraatorii akka faranjiin baattu kanatti. Halammadaa immoo nama aadaa fi seera beekumsa qabu jecha. Seera beekuu qaba, aadaa beekuu qaba. Hasadee isaa immoo goota nama asiin dura lole. Abbaa duulaa tahee nama dura bu'ee lolee lolchisiisee gartee diina cabse. Nama beekamaa nama akkanaa if dura kaanii jecha. Nama beekumsa qabu, nama goota tahee, nama dubbii beeku, nama namaan deemuu beeku jecha. Ar'aan tana nuti hayyoota jennee ummanni jala deemuu fi madaalli isaan qabanii fi madaalli ummanni kun qabu yoo wal bira laalle samii fi dachee. Warri nu dura deemu kun hayyoota nama seenaa beeku, nama aadaa beeku, nama lola seenee tooftaa lolaatii fi kana beeku kuni beeku rabbi.